Bagatti geessan guyyaa kana milkaa'inni geeree qabu dhala dhufuuf daandii banaa akka gaaratti fagoo mul'ata baruun daaga'a bu'aan barnoota bara baranii dachee hawwata fajjii ta'uuni ife dhalota carraa qabeeyyii eebbifamoon bagatti geessan guyyaa kana milkaa'inni geeree qabu dhala dhufuuf daandii banaa akka gaaratti fagoo mul'ata baruun daaga'a bu'aan barnoota bara baranii dachee hawwata fajjii ta'uuni ife dhalota. Mi'aan jiru dhandhamni sirrii barachuudhaan gatii argata miidhaaf rakkoo gadaddoo hedduu isintu baaree furmaata laata eebbifamuudhaaf qaadhimamtanii uffata eebbaan kan faayamtanii garaan gammadaa kolfaa seeqadhaa fagoo imaluuf abjuu godhadhaa bira tartanii qormaata dachaa guyyaa barachuun halkan qo'achaa dafqa xuruuraa qorraan ollachaa sakaalaan cimuus kaayyoo foonnachaa guyyaa har'aatiif kallaatti gatii kan dhugoomsite dadhabbii maatii kolfiisee qadhuu dhiiroo gammadii gufuu wallaalaa mootirra ta'atii carraa qabeeyyii eebbifamoon bagatti geessan guyyaa kana milkaa'inni geeree qabu dhala dhufuuf daandii banaa akka gaaratti fagoo mul'ata baruun daaga'a bu'aan barnoota bara baranii dachee hawwata fajjii ta'uuni ife dhalota. Mi'i beekumsaan baafamtanii hayyoota ta'uun moggaafamtanii waadaa ummataa gurmuun baatanii tajaajiltummaaf bobbaafamtanii bagatti geessan hundumti keessan gammachuun keenya gammachuu keessan gammachuun keessan kuma haa ta'u beekumsi keessan hunda haa ga'u. Harmee haadha koo ilmi kee dhufe addunyaa moo'ee hanga'ee ife warroonni dhiiraaf kanneen dubaraa guyyaan kun addaa beekanuu maraaf dhaloonni dhufuu hayyuu hordofaa furmaanni sirriin barachuu qofa barachuun keessan dhala furmaata guyyaan har'a kun hundaaf gumaata carraa qabeeyyii eebbifamoon bagatti geessan guyyaa kana milkaa'inni geeree qabu dhala dhufuuf daandii banaa akka gaaratti fagoo mul'ata baruun daaga'a bu'aan barnoota bara baranii dachee hawwata fajjii ta'uuni ife dhalota. Baruu dursaa hojjechuun dura gaaffii dhaloota har'a fura tarreen deemaa wajjin hiriira akka dachee tobsaan diriira waan barattanii hojiitti hiika ifannoo malee dhalootaaf fiiga akka jiraatuuf hundeen nagayaa jireenyi keessan jaalalaan faaya. Daandii kaayyoorra hiriirtanii waan qabdaniis waliif hirtanii guyyaa har'aa milkiin galtanii dafqa keessan ijaan gartanii
abboo fi ayyoon garaan gammadaa ilmi keessaniif guyyaan kun addaa ifaajeen keessan kunoo dhugoome ilmi keessanis ibbaaf carroome bira tartanii qormaata dachaa guyyaa barachuun halkan qo'achaa dafqa xuruuraa qorraan hollachaa sakallaan cimuus kaayyoon honnachaa bagatti geessan hundumtii keessan gammachuun keenya gammachuu keessan gammachuun keessan kuma haa ta'u beekumsi keessan hunda haa ga'u carraa qabeeyyii eebbifamoon bagatti geessan guyyaa kana milkaa'inni gaarii qabu dhala dhufuuf daandii banaa akka gaaratti fagoo mul'ata barhundaa ga'a bu'aan barnoota bara baraanii dachee hawwata faajjii ta'uunii ife dhaloota carraa qabeeyyii eebbifamoon bagatti geessan guyyaa kana